kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube jalatti argamtan hunduma keessaniif nagaan Waaqayyoo lafaa fi mana jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Obboloota koo warroonni mana kootiif haarawaa taatan like, share, subscribe gochuun karaa maatii kootiitti dabalama. Warroonni maatii koo taatanii hanga guyyaa har'aa na jajjabeessitanii naaf faana turtan guddaa naaf galatooma isiniin jechuu jaaladha. Asumaan obboleettii koo kanan baay'ee jaaladhu, kanan baay'ee kabaju hinantuu fedhaaf har'aa hadiyyaa wayii qopheesseen ture. Isin garuu akka hin dhageenye ana qofallee miti immoo yuutuu namni biraatis namni na fakkaatu obboleettii koo kana baay'een jaaladha jedhee hadiyyaa qopheessee fi kanaafuu kennaa keenya kana asumaan kabajaadhaan jaalalaan akka dhuftee nurraa fudhattu hinaan anaa fi obboleettii koo Shawaayeetuufis affeerree jirra. Itti fayyadamii obboleettii keenya guutuu kennaa keenya kana akka nurraa fudhattu sin jira. Asumaan kan obboleettii koo Shawaayeetti sin dabarsa. Kennaan hinaan immoo maal akka ta'e hanga dhumaatitti nu hordofaayi nu waliin turaan siniin jira. Kennaa ishii immoo yuutuu hanga dhumaatitti yoo nu hordoftani maal akka ta'e maal akka kenninuufi achi keessatti ni dhageessu isiniin jedha. Asumaan jabaadhaa, wal jajjabeessaa, wal bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Obboloota koo qophaa'anii baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja, iddoo guddaan isiniif qaba. Asumaan karaa Shawaayeetti isin dabarseen jira. Innaa hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin ta'a. Like, share, subscribe godhaa. Qeeqaa fi immoo yaada qabdanillee koomentii jalatti barreessaa. Wanta sirraa'uu qabnuu fi wanta immoo dogonkora qabnu nuuf barreessaa isiniin jedha. Karaa Shawaayeetti isin dabarseen jira. Turtiin keessan hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin haa ta'u. Iddoo jirtanitti horaa bulaatii deebanaa isiniin jedha. Tole, ashamaa jirra jirtu akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota maatii YouTube biyya keessaa fi biyya alaa jirtan akkam jirtan, nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafaa fi bakka isin jirtanittis naa qaqqabu isiniin jechaa. Hordoftoonni hiyoot kana dura ishii daawwachaa turtan kan maatii ishii taatanii ishii jajjabeessaa turtan baga nagaan dhuftanii gara mana ishiin isiniin jedha. Akkasuma har'a gara mana hiyoot dhufee jira. Hiyooti obboleettii biyya kabajamtuu fi jaalatamtuu na kabajjee gara mana keetitti naaf feeruu keetiif guddaa galatoomi isin jedha. Innaan nuti keessanuu nagaa keessanii hiyooti gaafii na gaafattee turte. Gaafii ishii deebisuudhaaf gara mana ishiitti yaadeen jira. Innaa akkasuma gara gaafii keenyatti darbuudhaan dura warroonni kana dura maatii ishii taatan jajjabeessuudhaan bira dhaabbachuudhaan gorsaan waa hundaan bira dhaabbachuudhaan laayikii, sheerii, sabskiraayibiidhaan bira dhaabbachuu, warri haaraa taatanis immoo akkasuma mana ishiitti hirmaattanii akka viidiyoo haaraa, viidiyoo bareedaa, diraamaa, gorsa garaagaraa nuuf qoodaa jirti obboleettii keenya qaalii akka gara mana ishiitti dhuftanii dhaggeeffattanii wantoota haaraa ta'e gara mana ishiitti barattan akkasuma dawwil milikitii oonii gochuudhaan akka wantoonni ishiin gallakkistu dafee isin bira ga'u kabajaan isin gaafannaa. Gaafa gara warroonni nan beekne immoo Shawaayeetuuf jedhama. Asumaan gara mana kiyyaattis akka dhuftanii affeerramtanii jirtanii. Innaa gaafii na gaafattee turte obboleettii kiyya kabajamtuu jaalatamtuu gaafii kee sirraa turuu kiyyaaf dhiifama si gaafadha. Asumaanii maqaa daawwattoota keetiin innaa kallattumaan gara gaafii fi deebii keenyatti dabarra. Akkas jedha gaafiin ishii. Nagaan Waaqayyoo si haa baay'atu boodeetoo jettee jirti. Nagaa Waaqayyoo siifillee lafaa fi bakka jirtutti siif haa baay'atu. Obboleettii biyya qaalii fi kabajamtuu hiyoot qaalii nama isin jedha. Gaafii tokkoffaan akkas jedha. Shawaayee eessatti dhalattee amala akkamii qabda jettee jirti. Kana itti dhaladhe Oromiyaa keessa biyya goototaa Shawaa biyya goototaan dhaladhe. Shawaa biyya Taaddee Birruu, biyya Aacee, biyya goototaati. Gootota baay'eetu jira. Shawaatti dhaladhe achumatti guddadhe siin jedha. Haalli fi amalli kiyya immoo Shawaayeen
amala namni kamuu amala badaan qaba garuu hin jedhu yaa ta'uti malee amalli koo nama tasgabbii qabudha. Nama kan waliinuu jiraachuu danda'udha. Haala amala nama kamittuu nama beekudha. Gorsaanillee nama walii galtee guddaa qabuudhaan siin jedha. Akkasuma yeroo amalaan yoo na qaban nama hojiidhaafis yoo ta'e waa hundaafuu nama waa duubatti hin deebineedha. Yoo amalaan na qaban dhakaa falaxuu naan jedhan dhakaan falaxa. Yaa akkasumas immoo yeroo immoo xiqqidhaan natti deemanis kanan godhuudha deemu sanuu nan dhiisa. Amalli kiyya keessatti isa kanas siin jedha. Ishi gaafii lammaffaan namni maal irraa uumame? Namni maal irraa uumame jettee namni yaa akkuma beekamu namni biyya irraa uumame. Biyya irraa akkuma uumame addunyaa kanarra amma jiraatee yeroon guyyaan isaa ga'es garuma biyyeetti deebi'a. Namni biyya irraa uumame siin jedha gabaabumatti kana hundi keenyaa ni beekna. Akkasuma yoon dogongoruu baadhee. Ishi gaafii sadaffaan namni haalan qaalii jedhamu kiiloo meeqa? Namni haalan qaalii jedhamu kiiloo meeqa? Kibdatiidha ulfina moo wanti isaan hangallee kana daawwattoonni keenyas deebisuu danda'u. Namni haalan qaaliidha jedhamu kiiloo meeqa? Yaa'u darajaa isaa maalirra goona yoo jenne dhibbarra gochuu dandeenya. Nama haalan qaaliidha jedhamu. Innaa kan maan si deebisee natti fakkaata. Gaafii arfaffaan karaa yuutuubii maaltu si fidee si kakaase jettee jirti. Gara yuutuubii akkuma nama kamiitu innaa gara yuutuubii akkaataan itti dhufee yaa'u wanti na kakaase irratti hojjedhee tooyii akkuma nama kamiitu biyya keenya iddoo garaagaraa bakka rakkoo bakka miidiyaa hin agarree bakka wanti hundi itti mul'anne kana kanatu jira. Akkuma nama kamiitu irratti hojjedhee yoo waaqayyo galmaan na ga'e galmaan ga'u jechuun karaa baay'eedhaan wanti nama dandeessu wanni hundumaa immoo kan namaaf milkeessu waaqayyo kan bakka yaadaniin nama ga'u innaa irratti hojjedhee biyya kiyya rakkataa ittiin gargaaru biyya kiyya ittiin mul'isu haala waan baay'ee ta'e irratti hojjechuudhaaf karoora kana qabadhee kanan kaka'umsa namas immoo fakkeenya ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo ijoolleen biraa hojii guddaa irratti hojjechaa jiran ijoollee Oromoo keessa amma malee baay'inaan hin jiru. Isa kanatu na kakaasee gara yuutuubii na fidee siin jedha. Ishii gaafii shanaffaanii artistoota Oromoo keessaa eenyu dinqisiifatta? Artistoota Oromoo keessaa namoonni dinqisiifamu akkasuma beekamaadha. Warra lubbuun jiran keessaa artistii Alii Birraa nan dinqisiifadha. Baay'ee kabajamaa fi jaalatamaa. Akkasuma immoo warra lubbuun hin jirre kan beekamu Haacee Leenca keenya. Haacee baay'ee dinqisiifadha. Amma miti erga lubbuudhaan darbee odoo hin taane Hacaaluu durumaan nan dinqisiifadha. Kaasettii isaa baay'ee dhaggeeffachuu jaalladha. Kaasettii isaa sanyii mootii jedhu fa'aa nan qabaa mana keessa yeroo hunda isa dhaggeeffadha. Baay'ee tokko ture jechuudha. Gaafii ja'affaa daawwattoota kee keessaa yoo yuutuubii kee kenniif jedhamtee eenyuuf kennita? Daawwattoota koo keessaa yuutuubii kee kenniisuuf odoo naan jedhanii daawwattoota koo garuu hundumaa nan jaalladha nan kabajaa. Daawwattoota koo keessaa kennitu naan jedhanii kun gaafii yoo amma nama tokko filadhe namni na komata daawwattoota koo keessaa yuutuubii koo kenniif odoo naan jedhanii nama hamalli isaallee natti tolu nama haalli isaa natti tolu hinaan tuubii baay'een jaalladha hidhanan kennaaf. Garummaa kanatti hin qabamne hinaan baay'ee tokko natti tolti amalli ishii amala nama guddaa yaada nama guddaa nama xiqqoo akka nama guddaatti yaada guddaa qabdu nan kennaaf ishii dabdubinii naan jedhan. Ishi gaafii saddeettaffaan biyya dhaquu hawwitu keessaa. Biyya dhaquu hawwu keessaa Oromiyaa. Itoophiyaa Oromiyaan dhaquudha hawwaa.
Garuu immoo biyya achi keessaa yoo hin taane biyya Oromiyaan hawwaa garuu ani akka mataa kiyyaatti Oromiyaa dhaquun nan hawwaa yeroo ammaa kanatti. Garuu immoo biyya keenyan ala yoo ta'e Ameerikaa jedhan kana dhaqee ilaaluun na fedha. Yoo carraan biyya alaa naaf kenname Ameerikaa nan dhaquu hawwasi jedha. Gaafii kee dafee dafeessi deebisaa jira immoo ijoolleen waan wanti jechaa jirtuu fi dhiifama. Ishii gaafii torbaffaan osoo biyya tokko bilisoomsisiin jedhanii biyya kam bilisoomsina? Osoo biyya tokko bilisoomsinaan jedhanii kun gaafiin qabu. Minim xirxiree lam jedhe Dr. Abiin gaafiin qabu Oromiyaan bilisoomsuu fedha. Hawwa jechuudha biyya keenya Oromiyaa bilisoomsuu baay'ee hawwa. Osoo carraan akkasii naa kenname carraa akkasiitu argadhu malee. Kanas hin jedha hiyootii qaalii namaa. Akkasuma gaafii salgaffaan jireenya addunyaa kanarraa maal jibbita? Jireenya addunyaa kanarraa soba nan jibba, soballee baay'ee tokko hin jibba. Soba immoo kennata namaa nyaachuu waan namaa keessattuu waan namaa amaanaa namaa jechuudha. Amaanaa namaa nyaachuu kennata namaa waan namaa jechuudha. Sirriittan jibbaa. Soballee baay'een jibbaa. Garuu du'allee hin jaaladhu. Ishiillee kan sodaatanis du'a kan immoo hin namnes du'a jedhanii ishiillee hin jaaladhu. Yaa ta'u malee kennata namaatii fi amaanaa namaatii fi soba haala nan jibbaa addunyaa kanarraa. Akkasiin jedha. Gaafii kurnaffaan wanti osoo addunyaa kanarraa badee jettee hawwitu maali? Jettee hawwitu maali jedha. Odoo wanti addunyaa kanarraa osoo badee jedhee hawwu gandummaa wal qooduu akkasumas immoo rakkinni illee odoo badee namni keenya biyya keenya keessa biyyuma kamiyyuu rakkataan hin baay'ataa. Namni akkuma uumamni isaa tokkuma ta'ee kun gaarii jiraataa, kun rakkatee jiraataa. Odoo rakkinni badee akkasumas immoo namni wal qooduun amantiin wal qooduun biyyaan wal qooduun hafee namni akkuma addunyaa kanarra hoggaa akkuma tokko hin jiraatanii wal jaalatanii jibbi odoo badee baay'ee tokko dasna jedha. Wanti na addunyaa kanarraa jibbisa kanas hin jedha. Gabaabumatti obboleettii kiyya gaafii kee xumure natti fakkaata. Innaa hordoftoonni yookiis warri ishii hordofaa jirtan ammas irra deebi'uudhaan jajjabeessadha. Gaafii deebii keessummaa mana ishiitti affeerramaa. Keessummaa hin beekne irree mana ishiitti hin barattu. Akkasuma diraamaa baay'ee nama hawwatu. Barumsa waan adda addaa mana ishiitti argachuu dandeessanii jajjabeessadha. Bira dhaabbadhaadha. Walaa jajjabeessuun walaa guddinnu isiniin jedha. Horaa bulaa galatoomaa. Warri nan beekne shawaayyeen jedhama irra deebi'uudhaan na bara gara mana kiyyaatti irree goraa jedhaatii darbaa yeroo dabartan jechuudha. Guddaa galatooma.